Harka fuunee akka maltan kabajamtoota hordoftoota keenya miidiyaa jirturraa oduu galgala kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu isinitti himuun kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Ministeerri muummee Federii Dr. Abiy Ahmed daawwannaa hojiitiif Keeniyaatti taasisan irratti pirezidaantii biyyattii kan ta'an Wiiliyaam Ruutoon simannaa ho'aa taasisuun isaanii ibsamee jira. Simannaa kana irratti Dr. Abiy fi jilli isaaniin durfamu dhimmoota waloo naannawaa fi sabdaneessa irratti marii hariiroo biyyoota lamaanii caalmaatti cimsan taasisuun isaa heeramee jira. Ministeerri muummee Federii